Amma immoo kan waliin ilaallu lakkoofsota raashinaali waliin baay'isuudha. Gilgala kana waliin hojjenna. Gilgala kana keessatti gaafficha jalqabaa irratti moodeelii mummuramaa rektaangilii fayyadamuun baay'ata lakkoofsota raashinaali armaan gadii barbaadeedha. Kanaaf aannaa ilaallu 3 jala 4 baay'isuu 2 jala 3dha. Kanaaf rektaangilii fayyadamuudhaan yeroo hojjennu jalqaba 3 jala 4 isa jedhu ilaallu. 3 jala 4 kanarratti bakka 4tti qoodnee rektaangilii bakka 4tti qoodame tokko kaasna. Isa jalqabaa irratti asii olii isatti aanu immoo dalgee gochuu dandeenya jechuudha. Isa tokko irratti asii olii isaa bakka 4tti qoodna. Isatti aanu immoo dalgee isaa jechuudha. Akka barbaadne wal keessa jijjiirree hojjechuu dandeenya. Kanaaf isa jalqabaa 3 bakka 4tti haa qoodnuuti ilaallu jechuudha asii olii isaa. Kanaaf asii olii isaa bakka 4tti 1 2 3 4 jechuudha. Kanaaf asii olii isaa bakka 4tti qoodneerra dalgee isaa bakka 3tti haa qoodnu jechuudha. Bakka 3tti haa qoodnu 1 2 sadaffaa immoo 3 akkasittiin qoodna jechuudha. Kanaaf 3 jala 4 jechuun sadansaatu dibame jechuudha. Arfan keessaa sadansaatu dibame jechuudha. Kanaaf halluu kana fayyadamnee fakkeenyaaf sadansaa dibuu dandeenya jechuudha. 4 keessaa asii olii yoo ilaallu 4 keessaa 3 dibnee agarsiisuu dandeenya. Kan biraa asii dalgee isaa immoo bakka 3tti qoodnee 3 keessaa immoo 2tu wanni ta'ee jira dibamee jira jechuudha. Kanaaf lamaansaa haa dibnu jechuudha. Lamaansaa dibuu dandeenya jechuudha. 3 keessaa lamaansaa dibuu dandeenya. Kanaaf halluun magariisaa fi diimaa lamaanuu kan keessatti argamu sanduuqa ammamii keessatti kan jiru kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf sanduuqni asii kaasee jiru magariisas diimaas of keessatti qabatee jira jechuudha. Inni kun magariisa qofa, inni kun diimaa qofa. Kanaaf akkasittiin sararree ilaaluu dandeenya. As keessa sanduuqa meeqatu jira kan jedhus ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf 1 2 3 4 5 6. Kanaaf sanduuqa 6tu argama jechuudha. Lamaanuu halluu lamaanuu kan qabate. Kanaaf walumaa galatti sanduuqa meeqatu jira? Asii olii meeqa safarre? 4. Asii dalga immoo 3. 3tti qoodne. Kanaaf 4 baay'isuu 3 meeqa? 12. Kanaaf sanduuqa 12 qabna jechuudha walii galatti. Kanaaf jala 12 ta'a jechuudha. Kanaaf innaa kana salphisnu 1 jala 2 ta'a jechuudha deebiin keenya. Kanaaf innaa lakkoofsota lamaan kana waliin baay'isnu meeqa dhufa jechuudha? 1 jala 2 ta'a jechuudha. Karaa sanduuqaa yeroo ilaallu jechuudha. Karaa lammaffaatti immoo innaa darbinu akka haaluma wal fakkaatuun hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf lammaffaa akkuma kana dura ilaalle firaakshinii yookaan immoo lakkoofsa raashinaalii baay'isuu keessatti kallattumaan firaakshinii yoo ta'e kallattumaan shallaguu akka dandeenyu ilaalleera. Haa ilaallee duwwaa tuqaa 5 baay'isuu negatiiva 6 baay'isuu 4 jala 5 jenneerra. Kanaaf duwwaa tuqaa 5 gara firaakshiniitti na jijjiiru 5 jala 10 jechuudha. Kana jechuun immoo innaa salphisnu 1 jala 2 jechuudha. Kanaaf 1 jala 2 baay'isuu negatiiva 6 baay'isuu 4 jala 5 jechuudha. Kanaaf kun kanaan salphachuu danda'a. 1 2 1 2 3 negatiiva 3 jechuudha. Kanaaf meeqa jechuu dandeenya? Negatiiva 3 baay'isuu 4 jala 5 meeqa ta'a? Negatiiva 12 jala 5 akkasittiin argachuu dandeenya. Kaanillee akkasittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf baasaa ilaallu duwwaa tuqaa duwwaa 1 jedha. Kana gara firaakshiniitti na jijjiirru meeqa ta'a? 1 jala 100 ta'a jechuudha. Kanaaf baay'isuu negatiiva 6 baay'isuu 4 jala 5 baay'isuu negatiiva 25. Kanaaf lama lamaan baay'isaa adeemu. Kun negatiiva 6 jala 100 ta'a. Baay'isuu
afur jala shanii baay'isuu negatiiva 25 haa jennu. Kanaaf amma afuriin kan salphisuu dandeenyu tokko ta'a. Afuriin 25 ta'a. Salphisaa deemuudhaaf negatiiva 6 tokko waan ta'eef negatiiva 6 baay'isuu tokko negatiiva 6 jala 25 baay'isuu 5. 25 baay'isuu 5 jechuu dandeenya asitti. 25 baay'isuu 5 baay'isuu meeqa jechuu dandeenya? Negatiiva 25. Negatiivni negatiivaan bada. Kanaaf 25 25 bada meeqa ta'a jechuudha? 6 jala 5. Haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan biraas tokkotti daballa. Fakkeenyaaf fa'aa daballu. Fa'aa 8.2 baay'isuu negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 2.5 baay'isuu negatiiva duwwaa tuqaa 1 baay'isuu negatiiva 4. Kan akkan hunda goggorsinee fi negatiiva meeqa qabna kan jedhu ilaallu. Baay'inni lakkoofsota negatiiva lakkoofsota guutuu yoo ta'an poozitiiva ta'a. Yoo garuu negatiivni lakkoofsa mangoo yoo ta'e negatiiva ta'a jechuudha. Kanaaf innaa lakkoofnu 1 2 3 4. 4 immoo lakkoofsa guutuudha. Kanaaf poozitiiva ta'a jechuudha. Kanaaf amma mallattoowwan kana baasnee baay'isuu keenya irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Kanaaf 8.2 baay'isuu meeqaati? 5 baay'isuu 2.5 baay'isuu duwwaa tuqaa duwwaa 1 baay'isuu 4 jenna jechuudha. Kanaaf lakkoofsota sasalphoo waliin haa baay'isnu jalqaba akka nuuf salphatuuf jechuudha. 5 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 20. Kanaaf 8.2 baay'isuu duwwaa tuqaa 1 baay'isuu 2.5 baay'isuu 20. Kanaaf amma 2.5 ammas 2 yoo baay'isne ammas gaarii waan ta'eef yookaan salphaa waan ta'eef baay'isuu duwwaa tuqaa 1 baay'isuu 2.5 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 5 ta'a. Kanaaf 5 irratti 0 naa daballu 50 ta'a jechuudha. 50 arganne jechuudha. Ammas innaa waliin baay'isnu kana 0 kana baasuu dandeenya. Asitti 1.2 gochuu dandeenya. 0 tokko balleessine jechuudha. Kanaaf 8.2 baay'isuu 1.2 baay'isuu 5. Kanaaf 1.2 baay'isuu 5 akkamitti argachuu dandeenya? Fakkeenyaaf 12 baay'isuu 5dhaan ilaallee sana booda tuqaatti gahuu dandeenya. 5 baay'isuu 2 10 tokko qabna. 5 baay'isuu 1 5 6 jechuudha. 60. Kanaaf tuqaa tokko qabnu sana hin balleessine 6 ta'a jechuudha. 8.2 baay'isuu 6 ta'a jechuudha. Kanaaf 82 baay'isuu 6 jennee tuqaa tokko immoo itti daballa booda. Kanaaf 6 baay'isuu 2 meeqa? 12 tokko qabna. 6 baay'isuu 8 48 tokko natti daballu 49. Kanaaf meeqa ta'a? 49 tuqaa 2 ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kana haala kanaan hojjechuu dandeenya. Kaanis akkasittiin hojjechuu ni dandeenya. Kaan immoo lakkoofsa gaaffii sadaffaa irratti amala raabsamaatti fayyadamu kanneen armaan gadii salphiseedha. Kanaaf lakkoofsi raashinaalii baay'isuu irratti amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qaba. Hammattuu irrattis akkasuma qaba. Fakkeenyaaf A yoo ilaalle 4 jala 5 baay'isuu negatiiva 3 jala 4 ida'uu 15 jala 16. Kana amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabuun hojjennu 4 jala 5 baay'isuu negatiiva 3 jala 4 ida'uu 4 jala 5 baay'isuu 15 jala 16 jechuudha. Kanaaf kana salphisuu dandeenya. 4 baduu danda'a. Negatiiva 3 jala 5 ta'a ida'uu 4 tokko ta'a. 4 ta'a. 5 tokko ta'a. 5 3 ta'a. Kanaaf 3 jala 4 ta'a jechuudha.
Kanaaf kana ida'uudhaan kiriskiriis goonee yookaan immoo qaxxaamuraan baay'isnee argachuu dandeenya. Negatiiva 3 baay'isuu 4 ida'uu 3 baay'isuu 5 jala 20 jechuudha. Kanaaf negatiiva 3 baay'isuu 4 meeqa ta'a? Negatiiva 12 ida'uu 15 jala 20 ta'a jechuudha. Kanaaf kun meeqa ta'a? 3 ta'a. 15 hir'isuu 12 jala 20 ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan deebii keenya argachuu dandeenya. Kaanillee akkasittiin hojjechuu dandeenya. Kanaaf deesimaalii tokkos immoo itti daballee haa ilaallu yookaan immoo daa haa hojjennu. Lakkoofsa makaas waan qabuuf deesimaalis waan qabuuf daa innaa hojjennu 3 guutuu 4 jala 5 baay'isuu 1.3 ida'uu 3.7. Kanaaf dura isa mallattoo hammattuu keessa jiru haa ilaallu. Walitti haa idaanu. Kanaaf 3.7 ida'uu 1.3 meeqa ta'a? 7 ida'uu 3 10 tokko qabna. Kanaaf 3 ida'uu 1 4 5 tokko wajjin 5 ta'a. Kanaaf 5 qabna jechuudha. Kanaaf 3 guutuu 4 jala 5 meeqa baay'isuu 5 ta'a jechuudha. Kana gara firaakshinii wanni itti ajajjiru firaakshinii sirrii hin taane itti ajajjiru akkamitti jira? 3 baay'isuu 4 3 baay'isuu 5 waamsisaa isaatiin baay'isna ida'uu 4 waamamaatti dabalna sana booda jala 5 sana booda baay'isuu 5 jechuudha. 3 baay'isuu 5 meeqa? 15 15 irratti 4 19 19 jala 5 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 5 5 bada 19 arganna jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Warra kaanis haaluma kanaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf yaa hojjennu negatiiva 1.3 ida'uu 2.3 baay'isuu 6 guutuu 1 jala 5. Kana innaa hojjennu isa guddaarra isa xiqqaa hir'isuu dandeenya. Kun poozitiivii kana gara finnee negatiivii immoo as fiduu dandeenya jechuudha. Bakka wal jijjiiruu dandeenya. Kanaaf 2.3 hir'isuu 1.3 jechuudha. Garaagarummaan qabu kana wajjin. Kun poozitiivii kun negatiiviidha. Baay'isuu 6 guutuu 1 jala 5 ta'a jechuudha. Sana booda innaa hir'isnu meeqa ta'a? 3 irraa 3 0dha. Kanaaf 2 irraa 1 1 ta'a jechuudha. 1 baay'isuu kanaaf 1 baay'isuu meeqa ta'a? 6 guutuu 1 jala 5 jechuudha. Kanaaf deebiin keenya meeqa ta'a? 6 guutuu 1 jala 5 yookaan immoo gara deesimaalittis jijjiirre 6 tuqaa kun duwwaa tuqaa 2 waan ta'eef innaatti adaanu meeqa ta'a? 6 tuqaa 2 ta'a. Yookaan immoo firaakshinii sirriin taanettis jijjiiruu dandeenya. 6 baay'isuu 5 ida'uu 1 jala 5 gochuu dandeenya. Meeqa ta'a kuni? 6 baay'isuu 5 30 30 ida'uu 1 31 jala 5. Haala kanaanis hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana deesimaalitti innaa jijjiirru 6 1 jala 5 jechuun duwwaa tuqaa 2 jechuudha. Kanaaf kanatti ida'uudha. 6 ida'uu duwwaa tuqaa 2 meeqa ta'a? 6 tuqaa 2. Haala kanaanis hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Amma immoo kan ilaallu lakkoofsota raashinaalii waliif hiruudha. Gilgaala kana keessatti isa jalqabaa gaaffii isa jalqabaa innaa ilaallu 2 tuqaa 1 hiruu duwwaa tuqaa 3 jedha. Kana gara firaakshiniitti jijjiirree waliif hiruu dandeenya. Fakkeenyaaf 21 jala 10 hiruu 3 jala 10 jechuudha. Gara firaakshiniitti innaa jijjiirru. Kanaaf kana garagaltuu isaatiin baay'isuudha jechuudha yookaan fuggisoo isaatiin. Duwwaa 21 jala 10 baay'isuu meeqa ta'a? 10 jala 3 ta'a jechuudha. Haala kanaan innaa waliif baay'isnu meeqa ta'a? 10 10 bada 3 1 ta'a 3 meeqa ta'a? 7 ta'a. Kanaaf meeqa ta'a deebiin keenya? 7 ta'a jechuudha. Innaa waliif hirru. Negatiivni waan jirtuu fi negatiiva kana immoo itti dabaluu qabna jechuudha. Negatiiva 7 ta'a jechuudha. Baas immoo innaa hojjennu negatiiva 8.4 hiruu negatiiva duwwaa tuqaa 1 jedha. Negatiivaaf yoo hirru poozitiiva ta'a. Kanaaf balleessuu dandeenya sumaati. Kanaaf 84 jala 10 baay'isuu 100 jala 100 waan ta'uuf 100 jala 14 ta'a jechuudha. Kanaaf kana duwwaa duwwaadhaan balleessuu dandeenya. Lamaan meeqa ta'a? 42
lamaan torba ta'a. Torbaan tokko torbaan ja'a ta'a. Kanaaf ja'a baay'isuu 10 ta'a jechuudha. Kanaaf 60 ta'a jechuudha deebiin keenya. Haala kanaan argachuu dandeenya. Kaanis immoo akkasumattiin 12 fakkeenyaaf hiruu duwwaa tuqaa duwwaa 4 fakkeenyaaf haa ilaallu haa. Kanas immoo naa hojjennu akkaataa kamiin hojjechuu dandeenya? 12 baay'isuu jenna yookaan immoo hiruu dura gara firaakshiniitti haa jijjiirru. 4 jala meeqaati? 100 miti. 12 baay'isuu 100 jala 4 ta'a jechuudha. 4 tokko 4 meeqa ta'a? 3. Kanaaf 3 baay'isuu 100 ta'a jechuudha. Kanaaf 300 ta'a jechuudha. Haala kanaan hiruu dandeenya. Kaanillee akkasumatti hiruu dandeenya jechuudha. Gaaffiin as keessatti adda jedhee yaadu hin jiru. Kanaaf hunda isaanii haaluma wal fakkaatuun hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Moodeela bal'ina rektaangilii mummuramaa fayyadamuun lakkoofsota raashinaala armaan gadii hirii jedha. Kanaaf as keessatti immoo rektaangilii fayyadamuudhaan hirra jechuudha. Kana keessatti immoo lakkoofsota yookaan immoo tokko lama guutuu tokko jala lamaa kana keessa tokko jala 4 meeqatu jira kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf sanduuqa yoo hojjenne sanduuqa kana keessatti fakkeenyaaf 0 irraa kaanee ilaallu 0 tokko 2 jennee amma 3tti adeemnu kana bakka meeqatti qoonna? Bakka 4tti qoonna. Tokko jala 4 waan jedhuuf bakka 4tti qoonna. Tokko 2 3 4 tokko 2 3 4. Kanaaf tokko 2 3 4 tokko 2 3 4. Kanaaf kana keessa fakkeenyaaf 2 guutuu tokko lammaffaa jechuun 2 guutuu jechuun ammasittidha. Tokko lammaffaan immoo ammasittidha jechuudha. Kanaaf ammasitti 2 guutuu tokko lammaffaadha jechuudha. Yookaan 2.5 kan jennu asittidha. Kanaaf as keessa tokko arfaffaa meeqatu jira jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokko arfaffaa meeqatu jira? Kanaaf sanduuqota jiran lakkaa'uudha jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kanaaf ammasitti 10tu jira jechuudha. Kanaaf deebiin keenya meeqa ta'a jechuudha? 10 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Gaaffii isa lammaffaas immoo haaluma kanaan hojjechuu dandeenya. Sanduuqa kana immoo 3 guutuu 3 jala arfaffaa waan jedhuuf amma 4tti kaasuu qabna jechuudha. Sanduuqa kana immoo amma 4tti kaasuu qabna. Kanaaf asitti fakkeenyaaf tokko yoo jenne 0 yoo jenne asitti tokko yoo jenne asitti 2 yoo jenne asitti 3 yoo jenne asitti 4 yoo jenne sanduuqa kana bakka 4tti qoodaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Kanaaf lakkoofsi kun eessatti argama? 3 guutuu jechuun ammasitti deemeera. 3 arfaffaan immoo eessadha? Ammasittidha jechuudha. Kanaaf 3 arfaffaan ammasittidha. Kanaaf 3 arfaffaa meeqatu jira kan jedhudha as keessatti kan ilaallu baarratti. 3 arfaffaa meeqa of keessaa qaba? Hiruu waan ta'eef. Kanaaf 3 arfaffaa tokko asii ammasitti qabna. 3 arfaffaa tokko qabna. 3 arfaffaan itti aanu immoo asii kaasee amma eessaatti? 1 2 3 miti. 3 arfaffaadha kunis. 3 arfaffaa lammaffaa arganne jechuudha. 3 arfaffaan inni sadaffaan asii kaasee 3 lakkoofna jechuudha. 3 arfaffaa sadaffaa arganne jechuudha. Ammas 3 arfaffaa kan biraa argachuu dandeenya. 1 2 3 ammasitti jechuudha. 3 arfaffaa bira arganne kan biraa 3 arfaffaan itti aanu kun ammasitti jechuudha. Kanaaf 3 arfaffaa meeqa arganne jechuudha? 1 2 3 4 5. Kanaaf
deebiin keenya meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Haala kanaan argachuu dandeenya. Kanneen itti aannis akkasittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sadaffaa shallagi jedha. Kun immoo wal keessa makameedha kan jiru. 2 tuqaa 1 hiruu, duwwaa tuqaa 3 ida'uu, duwwaa tuqaa 2dha. Egaa kana hojjechuudhaaf seera boodii maas jedhamutu jira. Boodii maas kan jedhu boodii maas kan jedhamutu jira. Kanaaf as keessatti maaltu jira? Biraakeettii jalqaba hojjenna. Achiin diviizhin hiruu, sana booda maltiplikeeshinii, addiishinii, sana booda sabstiraakshini hojjenna jechuudha. Kanaaf lakkoofsonni adda addaa walitti yoo dhufanii dura kan hojjennu maalidha? Hammattuu keessa isa jirudha jechuudha. Boodii maas kan jedhu inni hojjennu jechuudha. Kanaaf 2 tuqaa 1 hiruu, duwwaa tuqaa 3 negatiiva duwwaa tuqaa 3 ida'uu, duwwaa tuqaa 2 jenneera. Kanaaf mallattoo hammattuu keessa isa jiru jalqaba hojjenna. Mallattoo isa kana keessa kan jiru innaa hojjennu meeqa ta'a? 2 tuqaa 1 hiruu, asitti meeqa ta'a? Negatiiva duwwaa tuqaa 1 ta'a jechuudha. Kanaaf 2 tuqaa 1 hiruu, duwwaa tuqaa 1 waliif irra jechuudha. Meeqa ta'a? 21 jala 10 hiruu 1 jala 10 ta'a jechuudha. Kanaaf kana fuggisoodhaan baay'isuu dandeenya. 21 jala 10 baay'isu 1 jala 10 meeqa ta'a jechuudha? 10 jala 1 jechuudha. 10 10 bada meeqa ta'a? 21 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya meeqa ta'a? 21 ta'a jechuudha. Kaanis akkasittiin hojjechuu dandeenya. Garuu jalqaba isa biraakeettii keessaa hojjenna. Sana booda hiruutti deemna. Hiruurra akkasittiin deemna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti 6 ida'uu baarratti 6 ida'uu 4 hiruu negatiiva duwwaa tuqaa 5dha. Kanaaf kana jechuun 6 ida'uu 4 hiruu meeqaati? Negatiiva duwwaa tuqaa 5ti. Akkas jechuudha. Dura hiruu waan hojjennuuf inni dura jechuudha sana booda. Kanaaf hiruu innaa hojjennu meeqa ta'a? 6 ida'uu 4 hiruu duwwaa tuqaa 5 jechuun negatiiva 8 ta'a. Kanaaf 6 hir'isuu 8 meeqa ta'a? Negatiiva 2 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Caarratti kan jiru 8 hir'isuu 3 hiruu 6 jedha. Dura akkuma dubbanne hammattuu fi hiruu hojjenna. 8 hir'isuu 3 hiruu 6 meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 5. Kanaaf meeqa ta'a? 7 tuqaa 5 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Kanaafuu warra kaanis immoo haaluma kanaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf haa hojjennu. Haa innaa hojjennu akkamidha? Mallattoo keessa warra jiran dursinee hojjenna jechuudha. Duwwaa tuqaa 7 hir'isuu negatiiva duwwaa tuqaa 9 hiruu meeqa ta'a achiin? Negatiiva duwwaa tuqaa 4. Kanaaf negatiiva baay'isuu negatiiva poozitiiva ta'a. Negatiiva duwwaa tuqaa 7 ida'uu duwwaa tuqaa 9 achiin hiruu meeqa jenna? Negatiiva duwwaa tuqaa 4 jenna. Innaa walitti daanu meeqa ta'a kuni? Negatiiva 1 tuqaa 6 ta'a. Poozitiiva jechuu kooti. Poozitiiva 1 tuqaa 6 hiruu negatiiva duwwaa tuqaa 4 ta'a. Sana booda kana gara firaakshinii jijjiiru 16 jala 10 hiruu meeqaati? 4 jala 10 negatiiva qaba. Baay'isna jechuudha. Mallattoo fuggisuudhaan 16 jala 10 baay'isu negatiiva 10 jala 4. 10 10 bada 4 1 4 4 ta'a. Kanaaf negatiiva 4 ta'a jechuudha. Deebiin keenya negatiiva 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ECO'tti daballee negatiiva 9 hiruu 6 hir'isuu 1 jala 3dha. Kanaaf dura hiruu hojjenna. Hiruu innaa hojjennu negatiiva 9 hiruu 6 hir'isuu 1 jala 3 jenna jechuudha. Kun meeqa ta'a? 3 2 ta'a.
sadii sadii ta'a. Kanaaf negatiiva sadii jala lama hir'isuu tokko jala sadii jenna jechuudha. Kanaaf kana naa walirraa hir'isnu kana qaxxaamuraan baay'isuu dandeenya. Kanaaf negatiiva sadii baay'isuu sadii hir'isuu lama yookaan lama baay'isuu tokko baay'isuu jala lama baay'isuu sadii jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a kuni negatiiva 9 hir'isuu lama jala lama baay'isuu sadii meeqadha? 6. Kanaaf meeqa ta'a negatiiva 11 jala 6 ta'a jechuudha. Haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeenya. Kanaaf warra kaanillee haaluma kanaan haala wal fakkaataadhaan hojjechuu dandeenya. Kanaaf gaaffileen hafanis haaluma kanaan hojjetamuu danda'u. Yoo itti fayyadamtan laayikii fi sabskiraayib gochuudhaan akka nu deeggartan gaafanna. Galatoomaa.